Buraayyuu sabbataa fi laga xaafuu keessaa dargaggoota Oromoo sabboonummaa qaban yakka tokko malee qabanii mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddi keenya eeraniiru. Dhumarrattis naannoo mana uffata aadaa Oromootti qaamolee tikaa fi basaastota bobbaasuu waan malaniif dargaggoonni Oromoo bakkoota akkasitti of eeggannoo guddaa gochuu akka qaban dhaaman. Dargaggoota Oromoo hidhuu irratti xiyyeeffachuun isaanii tarii guyyaan kabaja ayyaana Irreechaa waan ga'eef guyyaa sana ayyaanicha irratti mormiin irratti kaasuu sodaa jedhuun dursanii qeerroowwan Oromoo sabboonummaa qaban mana hidhaatti guuruuf hojjechaa waan jiran fakkaata jechuun maddi keenya shakkii qabatiman. Orkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun godina Shawaa Ba'aa aanaa Fantaaletti waraana kibxata fulbaana 13 bara 2022 irraa eegalee hawaasa Karrayyuu irratti bananiin lubbuun namoota lamaa darbe. Waraana gareen shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun hawaasa Karrayyuu irratti banan kanaan lubbuun namoota lamaa yoo darbu hawaasni Karrayyuu waraana bilisummaa Oromoo waliin qindaa'uun ofirraa faccisee humnoota kanneen irraa namoota 3 ajjeesuu himan. Lolatu ture guyyaa lammaffoo fannoon Amaaraa amanjaa Shankoorarraa hori'ee mootummaa xixiqqinaatiin wal qabatu mootummaan keessa jiru biyya aanaa Fantaallee waraana bilisummaa Oromootti jireenii waan shakkanii waraana kanaaf yookiin uummata kanaan cabsuudhaaf jecha fannoo kanaaf makalaakalleen keessa jiru wal qabsiisanii bobbaasanii jechuudha. Nama lama uummata nagayaa nama horii ofii eeggatu wareeganii guyyaa lammaffoof guyyaa roobidhaa lolli itti fufne ture lolli guddaan ture jechuudha. Yeroo bilisummaa Oromootti wal qabatee waraanni bilisummaa Oromootti lola kana keessaa qooda fudhatee uummata kana waraana kana faccisee ofirraa deebisee nama 3 wareegee nama 3 ol madeessee jechuudha. Guyyaa kaleessa namni gaafa roobii ta'e tokko muka bulee guyyaa kaleessa deebanii akka fudhatanii. Lolli mootummaa naannoo Amaararraa ergamu hawaasa Karrayyuu irratti yeroo dheeraaf gaggeeffamaa tureera kan jedhan jiraatan kun lolichi sagantaa mootummaa biyya bulchaa jiruun qophaa'ee hawaasa Karrayyuu irratti labsame waan ta'eef ammallee salphaatti dhaabbachuu hin danda'u jedhaniiru. Lolli kun ammallee waan dhaabbatu miti lola sagantaa mootummaatiin tolfamee mootummaan biyya sanaan cabsuudhaaf jecha waa'ee dhumaatii abbootii gataatiin wal qabatee biyya sana waraanni bilisummaa Oromoo keessa sosochoo'ee waan shakkuu fi waa baay'ee dhiibbaa biyya sanatti godhaa jira. Lolli kun immoo lola ammaatii miti lola durirraa kaasee abboota keenyarraa kaasee akaakayyoota keenyarraa kaasee lafa arroollee jedhamtu gaara mataa dhibbaa nyaawwaan gayyoo leedii roobaa eddoo akkasumas lafa baay'ee haga lafa cophaa jedhamtu hoora kana hundatti deemamaa jira. Lolli kun durirraa kaasee akka amma lafti suni lafa miidhagduu eegumsaafis qonnaafis waa hedduun miidhagduu turte lafti isaanii lafa gaaraa lafa sana qabachuuf uummata kanatti deemaa jechuudha. Sababni bu'uuraa gareen shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa naannichaa fi raayyaan ittisa biyyaa waraana hawaasa Karrayyuu irratti bananiifis weerara lafaa fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf akka ta'e jiraatan kun dubbataniiru. Sababni immoo gara uummata Amaaraatii fi gara fannootiin sababa lafaati. Waraanni masalaa kana keessa jiraachuun isaa waraana bilisummaa Oromoo aanaa Fantaallee keessa soso'u wal qabatanii yookiin uummata kana keessa soso'anii waan shakkanii wal qabatanii mootummaa wal qabatanii uummata kanallee waraana kanallee cabsuuf sababni isaa kanumaa jiru. Sababa lafaatii fi sababa rakkoo nageenyaa godina Shawaa Ba'aa aanaa Fantaallee mudatee mootummaa furuu dadhabe osoo hin taane ummatichi lola adda bilisummaa uummata Tigraay waliin taasisaa ture irratti birmachuu dhabuu fi sodaa waraana bilisummaa Oromoo aanaa Fantaallee keessa socho'aa jirurraa qabuun ta'uu jiraatan kun hubachiisaniiru. Lolli lola humna mootummaatiin ala ta'e tokkolleen hin jiru. Kanumaan ammas hin jeesan uummata kana waraanni bilisummaa Oromoo keessa sosochee waan shakku uummata kana guutumaan guututti jiru isaa mootummaa waan hin barbaanne waan inni birmachuu dideefi ala lola guyyaa 3 deemamaa ture kana keessa karaa naannoo Amaaraatti mootummaa Amaaraatti wal qabatee mootummaan naannoo Oromooleen keessa jira jenna gaama kalaqaan keessa jira wajjin uummata kana loltiira. Kanaaf gara sababni homaatu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo ona kana sosso keessa sosso bal'aa afaan qawweetiin malee waan deemneefi. Finfinnee fi magaalota godina addaa naannawa Finfinnee keessatti tikni mootummaa ilmaan Oromoo haala hammaateen adamsee ukkaamsuun mana hidhaatti darbachaa jiraachuun dhaga'ame. Tikni mootummaa fulbaana 14 bara 2022 aduu roobii magaalaa Finfinnee keessaa dargaggoo Firoomsaa Abboomaa jedhamu badii tokko malee ukkaamsee hidheera. Sirni kun lubbuu fi dhiiga qeerroo Oromootiin teessoo qabatee erga miila jabeeffateen booda
qeerroo Oromoo diina godhate kan jedhan maddi keenya waggoota arfan darban qofa qeerroowwan ajjeefaman kanneen hidhamanii fi akka bineensatti osoo adamsamanii jireenya dhaban seenan haala kaa'uu jedhan. Waanuma dargaggoota Oromoo irratti badii tokko malee raawwataa jirutu dargaggoo firoomsaa abboomaa irrattis raawwate kan jedhan namni kun torban darbe kana keessa qofa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti dargaggoonni hedduun tika mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamuu dubbatu. Dargaggoota sabboonummaa qabanii fi hawaasa keessatti jaalalaa fi dhageettii qaban faalanii sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhuun ragaa qabatamaa tokko malee shakkii qofaan dargaggoota Oromoo hedduu ukkaamsuun mana hidhaa keessatti dararuu hojii idilee godhachuus ifoomsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Finfinnee keessatti keessumaa bakka addaa Askoo jedhamuu fi magaalota godina addaa Burraayyuu, Sabbataa fi Laga Xaafoo keessaa dargaggoota Oromoo sabboonummaa qaban yakka tokko malee qabanii mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddi keenya eeraniiru. Dargaggoota Oromoo hidhuu irratti xiyyeeffachuun isaanii tarii guyyaan kabaja ayyaana Irreechaa waan ga'eef guyyaa sana ayyaanicha irratti mormiin irratti kaasuu sodaa jedhuun dursanii qeerroowwan Oromoo sabboonummaa qaban mana hidhaatti guuruuf hojjechaa waan jiran fakkaata jechuun maddi keenya shakkii qabatiman. Dhumarrattis naannoo mana uffata aadaa Oromootti qaamolee tikaa fi basaastota bobbaasuu waan malaniif dargaggoonni Oromoo bakkoota akkasitti of eeggannoo guddaa gochuu akka qaban dhaaman. Sabboontonni ilmaan Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo waboo dinagdee jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Gumaacha tumsa waboo garee Kaayyoo Erboo Shinnigaa, waboo wabii sabaa damee lammaffaa, gumaacha maallaqa marsaa 8ffaaf qarshii 46,592 saantima 85 abdii sabaa waboof galii godhaniiru. Gareen Kaayyoo Erboo Shinnigaa waboo wabii sabaa damee lammaffaa kun fuula duraafis buusii dhaabbataa deeggarsa waboof taasisan hanga walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti daran cimsanii akka itti fufan waadaa seenanii jiru jechuun ajajaa olaanaan irreefi gaachanni uummata Oromoodhaa woboon doonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa keessattis cibirraan nuguma baastuu laasurroo aanaa bulee horaadhaa ganda gaadduu yaabbaa sireetti fulbana 15/2022 ganama sa'aatii 2 irratti waraana faashistii bilisiginnaa uummata Oromoo gidirsuudhaaf saamuudhaaf duula qindaa'aa tolfatee naannichatti bobba'e irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhateeni nama 20 ol hoggaarraa ajjeesu namoota hedduu madeessu beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa fulbanaa 16/2022 humna diinaareef kaafii madoo guuruudhaa fi konkolaataa 10 oliin bulee horaa dhufe irrattis woboon dursee hatta hidhuudhaan tarkaanfii fudhateen humna diinaatii fi konkolaataa isaanii waliin nama 30 takka bakkatti dhabama waggaa taasisuu hanga odeeffannoon kun baaturetti humni rukutame kun bakkuma lolli itti gaggeeffamaa ture kanatti reef kaafii madoon isaanii guutamanii rakkataa akka turanii kan gootichi waraana bilisummaa Oromoodhaa naannichaa beeksisee jiru. Odeeffannoo manjifannoo gama biraatiinis godina lixa Wallaggaa Naabeegii irraa loltoonni bilisiginnaadhaa sirnicha ganuudhaan wobotti kennatanii jiraachuu woboon beeksise. Impaayera Itoophiyaadhaa gareen bulchan murni garee bilisiginnaadhaa uummata jiru dhuunfaa isaa hojjeteef jiraachisuu akkasumas daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin geenye kan seerri idil-addunyaadhaa hin eeyyamne dirqiidhaan qabuudhaan akkasumas maallaqaan gowwoomsanii gara leenjii waraanummaatti kan ergan hoggaa ta'u haa ta'u malee loltoonni faashistii bilisiginnaa dirqamaa fi gowwoomsaan leenji'anii waraana ta'an acarraa argatan kamiinuu sirnicha ganuudhaan wobotti harkannachuu itti fufuun dhaga'amaa fi mul'ataa jira. Haaluma kanaan lixa Wallaggaa Naabeegii irraa fulbana 14/2022 humna addaa Oromiyaa warreen ofiin ja'an keessa loltoonni 2 mooraa waraana bilisiginnaa ganuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu isaanii woboon naannichaa ifatti beeksisee jira. Ilmaan Oromoo 2 sirna cuubbamaa fi yakkaan guutame kana ganuudhaan wobotti harka kennatanii kan jiran hoggaa ta'u loltoonni kunniin yeroo harka kennatan qawwee keemmi 2 hidhannoo guutuu fi rasaasa waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti nagaan galuu isaanii gootichi kan beeksise hoggaa ta'u gochaa osoo beekanis ta'ee dirqiidhaan uummata Oromoo irratti raawwachaa turaniif dhiifama gaafachuudhaan ilmaan Oromoo meeshaa murna bilisiginnaa baachuun uummata isaanii irratti gabrummaa dheeressaa jiranis akka isaan hordofuudhaan sirnicha keessaa galanii wobotti harka kennataniif dhaamsa isaanii dabarfachuun mul'atee jira.